أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه لسه أجمعين. بسموها هند ترجت صح؟ أما بعد، ها؟ إن شاء الله آسيا مايكين بنتين وني برنوتا كينيا هكا قرآن سورة النور، سورة نور الرجرة، آية ميكفانا دبدمي في تربفاء الرجر. يقول الله تبارك وتعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم جده. آية كان دراتي ولدتي الآجرة يا ور رب التمنتن من التقه سيننا كم من كيسن الله انتهن غير بيوتكم من كيسن ملئ جده. أما هيما غافتني سلامتنتي جده. أيوة، فإن لم تجدوا فيها أحدا يوني في أرجو أبنمو فيها منسنا كيستي يو أرجو أبدني أحدا نمت كل يو أرجو أبدني فلا تدخلوها إسيهن سيننا حتى يؤذن لكم أما هيمني سيني قد أمت مننا ما رأيتا يما غافت سلامتا جت نمت كن أرجني منسنا هنسينتا لا هنسينتو حتى يؤذن لكم جد. أما غايادا أما يمني سني godhamutti hin seentu jechu. Lakki namni mana jira, namni nufaati ol seenna jedhee hin seentu jechu. Amma hayyamni si godhamutti jechu. Maaliif hayyama isaatiin malatti mootummaa nama biraa keessa seenuun hin ta'u ka. Maaliif yoo fedhe hayyama godhuu danda'a, yoo fedhe hayyama godhuu baata dhaba waan ta'eef. Hayyamni kun immoo hangamitti? Hadiisa keessatti yeroo sadi jechuudha. A'adukul, a'adukul, a'adukul. Nan seenaa, nan seenaa, nan seenaa jettee gizee sadi gaafatta jechuudha. وإن قيل لكم ارجعوا يو إسنين جدمي ديبيا، يو إسنين جدمي فارجعوا ديبيا هو أزكى لكم سنة إسنيف قل لي أجتشو وأطهر سنت الرئيسين طهارة سنة إسني قاريدة سنت الرقل كله. والله بما تعملون عليم ربين وان إسن حجة نمو بيكا أجتشو. والله بما تعملون عليم وان إسن حجة ربين بيكا أجتشو. كناف يو إسني فيما قد أنسان يو كان موهو هندي بت جتشو. أنافو ولانا مرة أبتا هن أولتو. ليس عليكم جناح دلين سنرت هنجر أن تدخلوا سينو كيست بيوتا منين غير مسكونة تاأمتو كان هنتئن فيها إسي كيس غير مسكونة كان تاأمتو هنتئن فيها إسي كيس كان مو كجرو متاع لكم حاجان كيسن إسي كيس كان جرو حاجان كيسن إسي كيس كان جرو جتشو. والله يعلم ربي إني بك ما تبدون وانس ملفتن وهو ما تكتمون وانس لكستن اللي جتشو. أما كان جتشوني كان درارة آية درارة غرغرة جتشو كوني مال كنو جرا مني وهي كان إسي كيسا نم تكو هنجر جرا غافا إسا كيسا ميشا وهي كيسا جرا ميشا كيسا قب نسينا جتشو. أكا منا كيسو مالا قبي فما
yeroo jalqabaa gaafa duraa yeroo tokko hayyama sii godheera meeshaa kee keessa kaa'atteetta lammaffaa immoo yeroo deebite bakka sana hoo waan keetu keessa jira waan ta'eef yeroo duraa hayyama sii godhameera gaafa sana hin seenta jechuudhaaf deemaa jechuudha. Akkasi. Maal jedha itti aanse qul lilmu'miniina yaghuddu min absaarihim hayyamummaan kunuu maaliif gongodhame innamaa jucila al-istidaan liajli albasar jedhan hayyamni kan godhame ijaafi ijuma kanaaf godhame ijuma kanaaf godhame jedhan amma namni tokko tokko ulaa banee ol laalee mana keessa laalee ka'ee ijoo seennuu jedha maal seena gaa eega ilaalee ka'e as keessatti maal jechuu kenna ijaanis ol hin laaltu qaawwaanis ol hin laaltu jechuudha. Maaliif jennaani mana ofii keessa namni akka barbaade jiraata akka fedhe jiraata. Kanaafuu waa hanga inni karaarraa darfamutti dabdee dhaabbattaa jechuudha. Yeroo dhaabbattee hayyama kadhattu soo kara kami kara bitaatti dabdee dhaabbatta jedhan. Akkas qul lilmu'miniina jedhi mu'mintootaan yagudduu gadi qabadhaa jedhiin haa gadi qabatanu min absaarihim ija isaaniirraa siigalee absaarihim jechuma ija isaanii haa gadi qabatanu ويحفظوا فروجهم قام ثاني لها تكفتنوا قام ثاني ذلك سند أذكى لهم إساني في الرق القل إن الله خبير بما يصنعون وانس هجة مرب بك وقل للمؤمنات أقسم من تتيل أنجلي يغضضنها قد قبتنوا من أبصارهن إجسانيتين مؤمنانس مؤمن تتينس كما قمنا قد قبتشون درق أما جج إيقالي وفي قد قبت تنما جدا وفي مونا ملالون هنتو جج tokko ofii immoo yookaan niqaaba hidhatanii namni immoo laalu annama laalaan hin danda'amu. Akkuma hidhatte sana gadi qabachuunis dirqama jechuudha. Haala kan amma yeroo ammaa dubartoonni niqaaba hidhatanii laakiin immoo ofii immoo gadi hin qabatun isa keessan nama laalama jechuudha. Namni isaan argu isaan achiin nama laalan jechuudha. Hin ta'u mala baasuun hin ta'u. Mala baasuun hin ta'u. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن هاتكفة مقام ثالثاني إسانس ولا يبدين زينتهن أكهم ملفن بريدم إساني أكهم ملفن إلا ما ظهر منها وان إسير دربه يوته ملي إلا ما ظهر منها waan isirraa dirree bahe yoo tahe malee. Haaya maal jechuu deema? Ziinaarraa ajnabiidhaaf hin mul'isin jechuu. Illaa maa laa yumkinu ikhfaa'uhu waan dhoksuunsaadhaa hin danda'amne hin mijanne yoo ta'e malee jechuu. Bakki dhoksuun hin danda'amne kun isa kamiidha? As keessatti gahammaa dubbii kan qabu bakka kanatti wanti dhoksuu hin danda'amne. Akka jedhanu kalwajhi wal kaffi akka fuulaa fi shanachaatii jedhan ramaan gariin. Gaafa akkas jedhu niqaabni waajiba moo waajibaa miti? Dirqamni siluma waajibni ka jiru hijaaba. Niqaabni dirqama miti jechuuf deema jechuudha. Tokko. As keessatti illaa maa ظهر منها وجهها وكفيها والخاتم فاجدا ibn Abbaas irraa kan gabaafame tafsiirri jechuun fuula isiitiif shanacha isiidhaa khaatama amartiifaa waan akkasiiti jechuudha. Kanaan alatti waan biraa tokko akka hin mul'ifne jechuudha. Haaya waliyadribna haa gadi buusani bikhumurihinna fooxaa isaanii calaa jiyuubihinna
qooba qamisa isaanii irratti haa gadi buusanu fooxaa isaanii jechuudha. Fooxaa maratanu qamisa isaanii jalaa diriyaa yookaan shiita isaanii irratti haa gadi buusan. Walaa yubdiina ziinatahunna bareedina isaaniidhaa hin mul'isin. Dubartoonni bareedina isaanii akka hin mul'ifne jedha. Ayyee. Illaa libucuulatihinna abbaa manaa isaaniitiif yoo tahe malee bareeduma isaanii hin mul'isin. Aw aabaa'ihinna yookaahuu abbaa isaaniitiif yoo ta'e malee. Aw aabaa'i bucuulatihin yookaa abbootii haadhalee abbaa mana abbootii abbaa manaa isaaniitiif yoo tahe malee. Aw abnaa'ihin yookaa ilmaa isaanii irratti yoo tahe malee kan ofii isaaniitii dhalan. Aw abnaa'i bucuulatihin yookaahu ilmoo abbaa manaa isaanii kan nama biraarraa masaanuu isaanii irraa yoo tahe malee. Aw ikhwaanihinna takkaahuu obboleewwan isaanii gosa keessatti yookaahu radaacaa hoosisaadhaan irraa ta'e yoo tahe malee. Aw banii ikhwaanihin yookaa ilmaan obboleewwan isaanii. Aw banii akhawaatihin yookaa ilmaan obboleewwan isaanii. Aw nisaa'ihinna takkaahuu dubartiidhuma isaanii dubartii muslimaa irratti yoo tahe malee. Aw maa malakat aymaanuhunna yookaahuu waan harki isaanii mallakatti gabrarraa. Aw ittaabiciina yookaahu maal jedhee aw maa malakat aymaanuhunna waan harki isaanii mallakat. Maa malakat aymaanuhunnaan kuni isa kami? Ibnu Jariir min nisaa'il mushrikiina jedha dubartii mushrikaarraa. Eegalee dubartii mushrikaarraa jechuu tokko. بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء. ما ملكت أيمانهم إن كني إير الرئيس دبر الرئيسي قبر سيرت سنتها أجدا حديث أبو داود توكو كان جرا أكس نتها أجدا إيرستأو دبرتيستأو قبر إساني سنجد أكسن عليه في دبرتينسي gabraa hin qabaatti waan ta'eef jechu. Eeshi itti aansee maal jedhee awit taabiciin takkaahuu jala deemtota yoo tahe malee. Awit taabiciina jala deemaa yoo tahe malee. Taabiciinaan kun isa kami? Warreen nama jala deemanu kaadimtoota. Gabraa miti inni kun kaadima. Nama jala deemanii nyaatuma waan kaddamanee waa irraa argatan. غير أولي الإربة جد غير أولي الإربة كان ألات حاجة قمن دبرتيت حاجة قمن من الرجال الإيرر كان دبرتيت حاجة قمن إسكسي. غير أولي الإربة كن تابعوني كن إسكام كالأجراء أكا كريفما قادمة كرادان أجتاو. Isuma kanaahu isa akkamiiti nama fedhii hin qabne dubartiitti kan fedhii hin qabne inni akkasii sun akkamna Abbaas jedhe wal mughfalu alladhii laa shahwatahu jedhe gowwaa kan fedhii isaa hin qabne isa akkasii yoo ta'e malee. Tokko
أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يوكا هو دبرتي يولي سبيي الذين إذا لم يظهروا كان ملأن على عورات النساء عورات دبرتي الرتي حاجان قبو كان بيكو وانا كسين بيكوني يجولين جتشو لصغرهم تكينيا إساني الرّ awraa isaanii kana hin beeku waan akkasii aqliin isaadhaa hin yaaddu jechuudha. Akkas walaa yadribna jedhe lafaan hin dhahin biarjulihinna miila isaaniitiin walaa yadribna lafaan hin dhahin biarjulihinna miila isaaniitiin liyuclama akka beekamuuf maa yukfiina wanni isaan dhayfatan min ziinatihinna bareeduma isaanii irra. Jaahiliyyaa keessatti dubartiitu jedhan karaarra waggaa deemtu miila isii kana keessatti kilkillee waan bareedinaaf uffattu jirti. Sagaleen isaan dhagahamu. Akka beekamuuf miilaan lafa dhoofti jedhan. Rabbiin muumintitti immoo waan akkasiirraa dhorke jechuudha. Gaafa bareedumni siidhaa kan sataramu ta'e hin mul'isinii jechuudha. Amma as keessatti وتوبوا إلى الله قال ربي ديبيا جميعا شفتنوا شوف حالتاتنين أيها المؤمنون يا مؤمن توتا لعلكم تفلحون أكمل كوفتنوف أسكيس التقى عوران كان هندتو هم الإفمو وجتشو أفتا كمي أفتو قبدي وليضربن بخمر على جيوبهن فوطا إسانيدا قميص ساني الرتقى دي هابوسن ولا يبدين زينتهن بيريدين ساني أكهم بالإفت irraa saaqoon ta'uu uffata keessaan ta'uu jechuudha. Kanaafuu ulaagaan jilbaabni ta'uu jedhan ulaagaan jilbaabni ta'uu jilbaabni bal'aa ta'uu qaba, furdaa ta'uu qaba, dheeraa ta'uudha qabaadha. Bareeduma isii uffata keessaanis uffata qalloo uffattee akkuma nama qaama qullaa deemuuti jechuudha. Kaasiyaatun caariyaatun jedhan mumiilaatin رؤوسهن كأسنمة البخت يقولي أو كما قال عليه الصلاة والسلام أفتو لا قروا مو أفتا كواني قل لا ما جرتوتي أفني سيدا أفني دبنا كنا إسا كسيتي جج كنافو إسا كان الرا وفي قوتو برباكي سادا جج كنافو بريدين ساني توقهم ملسن جد بريدين ساني إساتي ملسن ري أبا منا المانساني gibbi ofii maatii ofii mana ofii keessatti jechuudha. Amma faallaa kanaa maali? Bareedumni kan mul'ifamu kan dibattu kan bareeffattu kan waa hunda taatu dubartiin gaafa gibbii manaarraa gadi baate jechuudha. Mana keessatti hoo wasaqa boosaa haala akkasiitiin jiraatte jechuudha. Bakki bareeffamee jireenyi namaa tolu maali? Mana keessatti. Amma dubartiin baay'inaan kan dhiiraan wal dhabaaru maali? Gaafa dibattee dhiqattee gadi bakkee bahuuf baatu kana urgeeffattee dibattee waa hunda bareedina deemti. Inni hawwu mana ofii keessatti namni yoo ilaale waa tokkoyyuu wanni isa hawwisiisu wahii hin jiru. Ammoo bakkeetti yeroo ilaale hoo hin hawwisiisu. Laakiin silaa hoo mana ofii keessatti ofii akka abbaan manaa bakkee hin laalle godhuutu isaanirra jiraata jechuudha. Egalee ofii isaaniitii bakkeetti nama biraatii bareedanii mana keessatti immoo abbaan manaa kan bakkee ilaala jechuun miidiyaarraa subhaanallah. Mana keessatti sababaan kun maali jennaani mana keessaa dubbiin baduudha jechuudha. Gamaa fi gamanaanis akkas ta'uudha. Gama dhiiraatiinis ta'e gama dubartiitiinis ta'e mana keessatti babbareeffatu bakkee yeroo deemani akka namni tokko ilaalee hin hawwanne ta'uudha qaba jechuudha. Rabbinu haa eegu. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.